BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya jimaata galgalaa eegaleera sagantaa keenya eegaluun dura kanneen har'aaf qabanneen gaggabaabsee isinitti hima abbaan warraa giiftii British ilmi mootii Philip du'aan boqotaniiru seenaa ilma mootii kana bal'inaan qixeessineerra barataa Mohammad Deeksiisoo achi buuteensaa erga dhabamee torbee caalee jedhu maatiin guyyaa 23 torbaffaa taatee agartaatitti hordofaa ture. Waggoota 73 abbaa warraa giiftii British Elizabeth lammaffaa akka ture ilmi mootii Philip Dukiin Edinburgh ganna 99tti du'aan boqochuu masaraan biyyaalessaa Buckingham beeksise. Ilmi mootii Philip giiftii Elizabeth waliin kabultii ijaarratan bara 1947 osoo isheen giiftii hin ta'in waggaa 5 dura ture. Gaa'illi isaanii seenaa warra mootii British keessatti isa dheeraadha. Ibsi masaraa Buckingham kabajamtuu kataate giiftiin Elizabeth gadda guddaadhaan abbaa warraa ishee jaalatamaa ta'e ilmi mootii Philip Dukiin Edinburgh boqochuu isaa beeksifte. Ilmi mootii Philip ganama kana masaraa Windsor keessatti nagaan boqoteera jedha. Ilmi mootii Philip bitootessa darbee ture hospitaala King Edward ja'affaa ka giddugaleessa London jiru iddoo baatii tokkoof itti wal'aanamaa turanii kaabahan achitti dhukkuba onneef yaalamaa turan. Ilmi mootii Philippii fi giifti Elizabeth ijoollee 4 akkoo 8 fi akaakilee 10 waliin horaniiru. Du'aan boqochuu ilma mootii Philip hordofee aangawoonnii fi mootoleen biyyoota addunyaa garaagaraa gadda isaanii ibsataa jiru. Dureewwan biyya Austraaliyaa, New Zealand, Kanaadaa, Indiyaa, Keenyaa, Tanzaaniyaa akkasumas maatiin mootolee Spain, Sweden, Belgium fi Netherlands gadda isaanii ibsataniiru. Sirna maatii moototaa warra Britain kufaati jalaa oolchuun maqaa guddaa ka qabu ilmi mootii Philip Dukiin Edinburgh seenaa biyyattii keessatti nama yeroo dheeraaf tajaajileedha. Waggoota 16 olii faadha warraa isaa giiftii Elizabeth cinaa dhaabbatee tumsuun hojii milkaa'an akka hojjetamu taasisaniiru. Giiftii Elizabeth yeroo tokko inni iccitii jabinaa fi jiraachuu kooti jechuun ibsanii turan. Seenaa jireenyaa ilma mootii Philip Elias Mulgeetaa isiniif dhiyeessa. Ilmi mootii Philip Duke of Edinburgh sirna warreen moototaa Britain kufaatii jalaa nama oolchedha. Waggoota 10 hedduuf yeroo gaddaa fi gammachuu giiftitti cinaa dhaabbateera. Yeroo tokkos waa'ee gargaarsa isaa wayita gaafatan akkas jechuun deebise. I've just done what I think is my best. Waan irraa eegamu hojjedheera. Waan ati hojjette namoonni kaan ni safeeffatu, kaan immoo fudhatan. Maal goota? Battalumatti akkaataan itti hojjedhu jijjiiruu hin danda'u. Fedhii koo jijjiiruu hin danda'u. Wantootaaf akkamitti akkan deebii kennu jijjiiruu hin danda'u. Inni kun eenyummaa koo keessaa isa tokkodha. Waan yaraa, waan hafuu qabu. Philip akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii 1921 odola biyya Greece Korfuu jedhamtutti dhalate. Erga maatiin isaa ari'atamanii gaa'illi isaaniis diigamee booda firoonni fudhatanii guddisan. Mana barumsaa biyya Scotland Gordonstownittis barsiisan. Yeroo waraana addunyaas humna waraana galaanarraa Britain yookaan Royal Navy keessa tajaajileera. Intala mootii Elizabeth waliin yeroo jalqabaaf kan wal baranis bara 1939tti. Waggoota 8 boodas wal fuudhaniiru. As the wedding march peals out gaily through the abbey, the procession of the bride and bridegrooms moves now down through the 2,000 guests who are standing here bowing. Baroonni gaa'ela isaanii duraanii gammachuun kan guutaman turan. Hojiin isaa kan humna waraanaa galaanarraas hedduu dagaage garuu umurii hin dheeranne malee. Akka hiriyyaan Philip tokko jedhetti bara 1952 yeroo Elizabeth giiftii ta'uun muudamtu Philip ba'aan addunyaa isarra wanta kaa'ame fakkaata ture. Haati warraasaa giiftitti haa taatu malee seeraan aangoo hin qabu ture. Hojiinsaa milkaa'aa tures yeroo gabaabaa keessatti adda cite. Kun Philippiif yeroo jalqabaarraa itti ulfaatee ture. Booda garuu
qalbii isaa gara eegumsa qabeenya naannoo irratti xiyyeeffate. Oolmaan isaa yeroo mara eeramu badhaasa Duke of Edinburgh jedhamu kan dargaggoota 10,000f carraa daawwachuu banedha. Namni sadarkaa olaanaa qabu kun dargaggoonni gama gaarii fi yaraatiin waggootaaf hin jijjiiramne jechuun morma. Yeroo tuutni dargaggoo as bahan namni hunduu akka waan ofii keessa hin jirretti yaa Rabbi dargaggoon si'anaa badaniiru dhugaatii baay'isu. Dhaloota ammayyaa warra darbe malees isaan akka hin goone fakkeessu. Ati siyoon akkasuma gootee umurii sana dabarsite. Otuma hin beekamiin garuu namni yoo guddatu ni qarooma. Nan beekaa jecha dhaala jedhu ni jibbitaa garuu jechi kun waan itti yaadatamtuuf murteessaa ta'uu isaa ni hubatta. Dhaalaa lakki homaa nan laallatu. Kana uummatatutti dhimma ba'a. Kanaafuu ammallee ni hojjeta jettee mormita? Eeyyeen manneen barnootaaf ni hojjetan mallee. Gurmuu keetifoo? Inni wal fakkaata. Sababni isaas adeemsa guddina waan ta'eef. Haasaansaa kallattiin waa namatti himuu darbee darbee muufannaa kaasuun saanollee. Warri saqeeqan dubbachuun dura kan itti yaanne akkasumas dogoggoraaf kan saaxilamedha isaan jedhu. Keessattuu daawwannaan bara 1986 giiftitti waliin chaayinaatti taasisan isa guddaa ture. Barattoota lammii Biriteen achi turaniin yeroo dheeraa yoo as turtan iji keessan walitti maxxana jedheen. Gadaa giiftitti keessaa barri gidiraan itti hammaate Princess of Wales Diyaanaan wayita duutu ture. Wayita giiftittiin hin mul'anne jedhamuun qeeqamtee gara Londanitti deebitu Philip haadha manaasaa waliin ture. Waxabajjii bara 2011 guyyaa dhalootaa waggaa 90ffaa wayita kabaju BBCtti hojii hojjetu hirrisaa akka jiru dubbateera. Sababni kanaas umurii fixattee guyyaan gurgurtaa kee osoo hin gahin xumuru wayye jechuun. Galfata koo fiixaan baaseera jedheen tilmaama. Afaafis baalafis yaadda'uu dhiisee xiqqoo boqochuun barbaada. Ergaan kana si hubachiise ani waan hunda yaadachuu hin danda'u. Eeyyee ani dadhabaan jira. Gorsa ofiin gorse fudhachuun waltajjii uummataarraa kan fagaachuu danda'e waggaa 6 booda ture. Prince Philip abbaa akaakayyuu akkasumas abaabayyuu ture. Philip dhoksaanis ta'e ifatti maatii moototaa haalaan tajaajileera. Keessattuu bara dambaliin jeequmsaa House of Windsor dhuunfatee turetti. Philip sirna mootii Biriteen keessatti nama seenaa gaa'ela dheeraa qabu ture. Bara 1997 guyyaa gaa'ela isaanii waggaa 50ffaa wayita kabajatan giiftittiin abbaa manaashee akkasiin galateeffatte. He has quite simply been my strength and stay all these years. Inni cimina naaf ta'uun bara dheeraa na cinaa dhaabateera. Ani fi maatiin isaa hundis oolmaa guddaa baasuu hin dandeenyetu nurra jira. Owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti laga Naayil ka waliin qooddatan Yugaandaaf Masriin wayita dhimmi hidha haaromsaa muddama keessa jirutti waliigaltee mallattee. Paartiin saba Amaaraa Abin qondaalli isaa naannoo Beenshaangulitti dorgomu jalaa ajjeefamuu ibsee Barrihuun Asfarraaw aanaa Wambara bakka bu'ee dorgomuuf kaadhimamaa ture. Sababii ajjechaa siyaasa ta'uu ka hime Abin kanaan duras miseensota isaa irratti ajjechaan raawwataa turuu himeera. Dubaay keessatti gareen dubartootaa kaqullaa suuraa ka'anii to'atamanii turan amma biyya akka baafaman aangawooti mootummaa murteessan. Erga viidiyoon waan kana agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee dubartoonni Yuukireen 12 fi namni Raashiyaa tokko to'atamaniiru. Oduun gaggabaaboon kanu. Odeessa taanuun guyyaa yuunivarsiitiin Jimmaa barattoota eebbisuu yaada waltajjii irratti dhiyeesseen qabamee hidhamee barataa Muhammad Deeksiso achi buuteensaa erga dhabamee guyyoota 8 ta'eeraa jedhan maatiin isaa. Obboleessi isaa obbo Sultaan Deeksiso maatiin sababa kanaan dhiphina guddaa keessa jiru jedhan. Guyyaa 23 torbaffaa taatee akka har'aatitti hordofaa turre uma argachuu hin dandeenye. Uffata ofirraa qabuun ala uffata takka harkaan qabu ture. Jalqaba akka ba'anii Indallawa yuunivarsiitii geessanii deebisanii gara mana amala sirreessaa godina Jimmaa geessanii deebinaan kaampii waraanaa kan akka geessanitti oduu dhageenya.
erga gaafa kaampii waraanaa geessan injiramoo injiruu isaallee waa takka irraa baruu hin dandeenye. Barataa Muhammad Deeksisoo hojjettoota yuunivarsiitii Jimmaa lama waliin ture qabame. Namoonni lamaan biraa ba'uu fi Muhammad eessa akka jiru erga wal dhaalanii akka turan abukaatoon isaanii obbo Obsinaan Girmaa nutti himaniiru. Gaafa torbaffaa bara 2013 mirgi wabii eegamee fi raawwatamni ture amma beekutti jechaadha. Erga achirraa bees immoo gara makkanni deeme mana tursiisaa kamiin keessallee akka inni jirre mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Jarris aanaa lammaffaan bakka inni ture gad lakkisneerra jedhanii. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gamasaan dhimma dargaggoo Muhammad Deeksisoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu himeera. Komishinichatti damee Jimmaatti Daayirektarri dhimmoota kominikeeshinii obbo Dassaalenyi Gammachuu BBC'tti akka himanitti bakka dargaggoon kun jiru akka barruuf qaamolee nageenyaa biraa fedhiin jiru gadi aanaadha jedhan. Hatta ganama sa'aatii 2 walakkaatti humna poolisii addaa naannoo Oromiyaa nama tokko bilbileen ture. Amma nu halkan jiru kan jedhu kan inni yaada kaasu. Amma sa'aatii booda immoo ogeeyyiin abbootiin seeraa keenya dhaqanii akka isaanii poolisii federaalaa deemee Jimmaa jiru akka isaanii xalayaa barreessaa jiru akka isaan dhaqanii jiraachuu isaa yoo jiraate immoo nageenya akkamiin akka jiru akka isaan cehii godhanii xalayaan qophaa'aa jiramu. Biraanchiin Jimmaas heed ofiisiinis dubbii kana hordofaatuma jira guyyaa guyyaatti maatii duukaas qaama nageenyaa duukaas hin qunnamna. Amma xiqqoo ishee akka namni baru akka nuti iddoo isaa beeknu badaa fedhiin jiru ifaa miti. Isas nu rakkise malee hordofaatuma jira. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa kanaan duras ibsa baaseen Muhammad Deeksisoo hatattamaan hidhaati gadhiifamuu qaba jedhee ture. Odeessa keenyas xumuraarraan baanee jirra. Waggoota 20 darban yoo xiqqaate biyyoota 38 keessatti daa'ima akka hin horanne yookiin immoo haqa garaa ta'uu ishee takkaa yaaddeen beektu ture. Waatiin as qabangeelaa ween haasaan boonti. Siif dhimmamnee kana raawwannee naan jedhe anaan natti hin fakkaatu sababiin isaa ani dhala horachuu hin barbaadu hin jenne sana booda nan boo'e. Hospitaalli Afrikaa Kibbaa iddoo Zishiloon mucaa durbaa ishee sadaffaa itti deesse wal'aansa baqaqsanii yaaluun da'uu dura dhimmicha irratti gaafatamtee turte jedha. Zishiloon sababii vaayirasii HIV'n qabamtee waliin jiraattuuf mariisifamuu miti dirqisiifamuu dubbatte. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti Afrikaa Kibbaatti namoonni HIV'n qabaman qorichaan fayyaa isaanii to'achuu otoo danda'amu harki caalaan daa'ima akka hin horanne dirqisiifamu. Dr. Mofing dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamtuu addaa dhimma mirga wal'aansa fayyaati. Dubartoonni hedduun hospitaalatti dhala akka hin horanne taasifamuu himatu. Sababiin isaa immoo HIV vaayirasiin qabamuu isaaniitiin dhala horachuu hin barbaadu jedhanii akka mallatteessan taasifamu. Himannaa Zishilootiin walqabatee hospitaalli Afrikaa Kibbaa yeroo hedduu baqaqsanii yaaluudhaan da'uun ishee rakkoo fayyaaf akka ishee saaxiluu malu itti himuun dhala horachuu dhiisuu akka dandeessu akka filannootti dhiyeessuu fi ibse. Zishiloon garuu sababii HIV vaayirasiin qabamteef dirqisiifamuu himatte. Wal'aansi baqaqsanii yaaluu erga taasifamee fi ganna 10 ta'ullee amma yoonaattuu aarii keessaan baanee jetti. Hospitaalichi nan gaafanne dhiifamas nan gaafanne ergan akkan dhalan horanne taasifamee jireenyi koo geeddarameera. Yeroo hunda akkan nagaa ta'een ofitti hima garuu jireenyi koo qixa sirriirra hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanumaan goolabnaa nagaan tura. Akkam barnoota Ingilish together